Jirra jirtuu qaqqaalii ilmaan Oromoo bakka jirtan maratti kan kaabaa kan kibbaa kan dhihaa kan baatiis bakka jirtan itti qilleensarraan nageenyi koo isinaa qaqqabu jechaa. Arras deebinee jirraa yaada keessan laallee waan jiru hunda walii qaqqabnee isin biraan ga'uudhaaf hanga qabnurraa isiniif qooduuf dhufnee jirraa. Welcome isiniin jennaa. Warreen miseensa maatii Abdurriitich miidiyaan ta'in hiriyoota keessaniifis sheer gootanii maatii miseensa Abdurriitich miidiyaatiif akka miseensa taatan like, share, subscribe, comment gootanii akka nu jajjabeessitan asumaan hawwiin isin gaafachaa kar barnoota keessaniitti isin dabarsina. Economics grade 12 paartii waanii guyyaa darbee ilaallee turre arra paartii 2 laallaa jechuudha. Paartii waanii keessatti fundamental concept of macroeconomy and microeconomy achi keessatti conceptii lama laallee dabarre. Microeconomics what in the individual concept in the behavior of economic unit in income firm government wanteen achi keessatti ta'an hundinuu nama dhuunfaatiin kan socho'u yookaanis muree kan murteeffamu nama dhuunfaatiin ta'uu laallee turre. MA jalattis MA'n wall in aggregate in economic behavior jennee inni akka waliigalaatti kan waloodhaa waliin katee akka internaashinaaliitti jechuun galii giddu galeessaa laalee haala biyya diinagdee biyyaatii wajjin wal madaalsee kalaaluu fi kan kana fakkaatan irratti ilaallee turre. Arra barnoonni keenya ka arraa maali? Haalumatti aanuu kutaa itti aanuu irratti barnoota keenya kaarraa gross domestic product ilaalla. Gross domestic product jechuun oomisha biyya keenya keessaa jechuudha. Kana jechuun GDP jennaan gabaabatti hoggaa laallu jechuu GDP is equal to series in the difference PI QI formulaan isaa jechuudha. Kana jechuun PI is what? PI is equal to series of price of output produced in different sector of an economy in the certain period. QI is what? QI is equal to quantity of various final good and service produced in an economy. Kana jechuun amma related measure in the gross national product GNP. Kuni amma kan akkuma san ka biyya keessaa ta'e kun kan biyya alaati jechuudha. Achirratti laaluu qabdan jechuudha. Safartuu wal qabattee kan jirtu oomisha waliigala biyya keessaaf biyya alaa jechuudha. Kunis waliigala oomishaalee tajaajiloota yeroo murtaa'e keessatti jechuudha. Akkaataa waggaa waggaan itti jijjiiramni isarratti itti mul'atu kan nu biraan ga'u jechuudha amma gabaabumatti jechuudha. Haala kana isarraa ni ilaalla turre. Kanaaf kana jechuun maali? Haala amma isa kana wal fakkaatuun jechuudha. Kunis GDP and GNP gross national product or what? Gross domestic product. Exchange or import fi export jira amma asirratti kam irraa fudhatee wal fayyadu jechuudha as keessatti jechuudha. Haala kanaan tokkoon isaa ni ilaallaa jechuudha. Final good and service tajaajiloota finally keessatti jechuudha produce oomishoonni jechuudha. Domestically owned in the factor of production in given period of time yerootti in usually on year in respective of their graphical location in what? Other word in the present of total amount of final good and service which is produced in 1 year with country plus transfer to from other country. Akkuma inni exportii fi importiin meeshaa wal geeddaranii walirraa fudhatanii kan kun barbaadu kanaaf exchange godhee kunis kanaaf itti dabarsaa jechuudha asirratti. Wantoota kana ni geeddara jechuudha. Kana jechuun amma maali? GDP fi gross national productiin kun hojiidhaan kan wal qabatan waliin deeman jechuudha. Yoo ta'u maali?
waliin jijjiiramoota waggaa tokko keessatti jechuun oomishan dabalataa gara biyya keessaa ammallee karaa biyya alaatis jijjiiree galii inni walirraa argatu jechuudha. Haala kanaan GDP na hordofi GDP kanneen kun jechuudha GDP and gross national product and gross domestic product in the what functionally related GNP is equal to gross domestic product GDP plus NFI, where NFI denotes net factor income received from what? Abroad, which equal to factor income is received from abroad. By country in citizens, less factor income paid for foreigner in abroad. Amma asirratti wanni ati hubachuu qabdu maloota asitti itti fayyadamanii jira wanti isaan amma asirratti fayyadaman safartuu isaanii jechuudha. Amma safartuu sadeen kanatti fayyadaman sadiitu jiru asirratti amma fakkeenyaaf national product gross domestic product isaan kun galii qulqulluu sababa biyya keessaa biyya alaarraa biyya keessatti agarsiisu yoo ta'u galiin akkanaa kun faaktaroota lameen biyya keessaa fi biyya alaa kana gidduutti jechuudha kan argaman waliin wal qabatu ta'eemma galiin isaanii waliin exchange godhanii bu'aa isaan walirraa argatan karaa safartuutii wal geeddaranii isaan lachuu faayidaa gama lamaanii argatu jechuudha asirratti. Kana jechuun maali? Haala amma nuti jenneen san jechuu there are three approach tooftaa itti dhiyeenyaatiin systematical approach sadii qaban jechuu asirratti. Sadeen san maali? Necessary GDP over gross national product, their productive what? Value added approach, expenditure approach and income approach. Jara hanga kana qabu jechuudha. Isaan hanga kana qabu. Hanga kam qabu? Isaan amma asitti ilaalle kana jechuudha. Hotu. Value added jechuun isaan amma asitti xuyine kana jechuudha. Approach expenditure approach. Amma ga expenditure approach ammallee value added approach kana jechuun amma ga mala oomishaa jechuudha. Malleen oomishaa amma fakkeenyaaf mala oomishaa mala baasii mala galii jechuudha. Tooftaalee sadeen akkanaa kana galii akkuma reefu isiniin jee galii hangamtu bahee hagamtu seenee hagamtummaas dabalame akka isteepii kanaan jechuun madaalli isaan as keessatti wal madaalan jechuudha. Haala kanaan bu'aa walirraa arganis wal madaalanii walirraa fudhatan waan fudhatanis jechuudha asirratti sirriitti dhageeffadhu. Mala oomishaa kennuun kun fakkeenyaaf value added approach hajanneen kana jechuudha. Value added approach, expenditure approach and income approach. Amma value added haalaallu asirratti immoo value added approach haalaallu kana jechuun maali? GDP calculate jechuun isa kana amma fakkeenyaaf gross domestic product kana calculate shalageeti add in the market value of what? Good in the service. Tajaajila achirraa argatu san maal godha? Gatii achirraa argatu san maal godha? Ni shalagaaf jechuudha. Gatii gabaa meeshaalee fi tajaajiloota yeroo murtaa'aa san keessatti hamma inni deemee dinagdee tokko tokkoon isaaniitiin oomishanitti dabalanii yookaan ni irratanii dachaa lamaan akka dabalan yookaan dachaa takkaan akka dabalan galii meeshaa isaanii tajaajiltoota kan qoratu jechuudha achirratti adda baasee kan nuuf himu jechuudha. Isa kana fayyadamanii wanti sun galiin san hangam takka nuuf galee kan ni dabalanii onii irratti achirra laaluu danda'an jechuudha. Kana jechuun product approachiin haala kanaan yaada achirra lafa nuuf kaa'e jechuudha kun. Product approach kan jennuun kun jechuudha. Calculated kan shalagiidhaan market value of what? Good and service tajaajiloota nuti achirra argannu currently produced oomishni keenya ni dabalamoo ni irratti seektaroota on the economy keessatti jechuudha. Only value of the final good and service included in what? Avoid double counting. Achirratti wanta san count haa godhu jechuudha. Halaalu yookaanis kan madaalu jechuudha achirratti inni san madaalli mala oomishaa san jechuudha. Inni lammaffaadha mala baasiiti. Baasii jechuudha. Expenditure baasii ta'uu ni beektanii. Expenditure
baasii jechuudha. Mala baasii. Here's the what? GDP is what? Measured by adding all expenditure. Kuni gamma final good and service that are produced in the country by all factor of what? The economy. Kana jechuun amma asirratti baasiin takka jechuudha. GDP'n tokko hamma daalamuun baasii meeshaalee fi tajaajiloota dhuma yookaanis biyyattii keessatti damee dinagdee hundaan oomishan hundaan kan walitti dabalamuudhaan adda baafamu jechuudha. Haala kanaan GDP'n keenya ni tilmaamamu. Akkamiin tilmaamamu? Wanti kun nuuf guddate moo nuuf irratti? Akka haala kanaan fayyadamee dhuunfaan isaa kan dhuunfaatis ta'ee maatiin tokko jechuudha. Walumaa galatti investimentii dhuunfaa isaanii hogga sochoosanis jechuudha. Wanni isaan maal nuti baasiin keenya duraa xiqqaate nuuf guddate jaanii madaallii baasisanii jechuudha. Haala kanaan kan itti ibsatan san maali? Expenditure approach jennaan jechuudha. Haala kanaan all expenditure approach is final good and service that is produced in economy country by all sector of the what? Economy. Asirratti madaalli isaan baasiin keenya nurraa xiqqaate immoo nurraa guddate akka biyyaattis taanaan akka dhuunfaattis kan itti madaalatan jechuudha. Householding fakkeenya gaa amma maatiin tokko jechuudha. Householding maatii tokko keessatti gross private domestic investment haalleen kun hundinuu jechuudha. Achi keessatti jechuudha. Ergi inni madaalameen boodatti jechuudha. Investimentii dhuunfaa yookaan householdii tokko jechuudha. Biyya keessattis ta'ee bittaa mootummaa meeshaalee fi tajaajiloota nama dhuunfaarraa yookaan mootummaarraa bitu kanallee dabalatee jechuudha. Isaan kun hundinuu achi keessatti baasii isaaniitiin madaalamu jechuudha. Hordofii haala kanaan inni hafe maali? Income approach dha jechuudha. Income approach lamaan ilaallee jirra amma sirriitti na hordofi amma kan laallu income dha jechuudha. Income gaa namni hin beekne jiru galiidha. Galii wanti takka galii jira baasii jira mala oomisha san itti sochooftu jira oomisha takka sossoosuudhaaf galii fi baasii hanga kana waliin exchange gootee madaallii kee madaa'if madaaluu qabdaa jechuudha. Asirratti yoo madaalliin hin jiraanne ikoonomii keessatti ati waan hojjettee hin qabdu jechuudha. Wanni ikoonomii jedhameef haaluma wanni kanaaf waan biraatiiti miti. Income approach in this approach GDP is calculated by adding all the income is what? According to all factors of production used in what? Producing in the national output. Amma sirriitti ilaali gaa sirriitti. Kana jechuun maali? Wantoonni ati hojjettu kun hundinuu maali? Galii keetii irratti kan dhaabbatu jechuudha. Galii kana jechuun GDP'n kee kan shalagamuun galii kuufamu yookaan galii ati kuufattu hunda sababoota oomisha atirraa oomisha iddoo atirraa harkattuu fi akka biyyoolessaattis ta'e akka dhuunfaa keetiitti jechuudha. Oomishtee ati bobbaaftu kan magaalaarraa fiddu sana akka biyyaattii fi kan oomishtuu fi wal cinaa qabdi jechuudha. Kan itti ilaaltummaa asirratti. Kanneen kan hunda wal cinaa qabdee madaalli isaa kan ittiin qeessu jechuudha. Amma sirriitti hordofi asirratti. Wanti kun waan bu'aa asiif qabu jechuudha. Kan amma shalaga kanarratti shalayni kee kuufamu hunda sababoota oomishaatiin jechuudha. Oomisha biyyoolessaa akka biyyaattis jechuudha. Akka biyyoolessaattis galii ilaaluu qabda. Akka dhuunfaa keetiis kan oomisha mataa keetiyaati. Dhuunfaa keetii irratti oomishtuu irrattis kanarratti fayyadamuunis ilaaluu danda'uudha qabda jechuudha. Irratti dabaluudhaanis sana booda GDP walitti qabama. Galiin GDP yeroo bakka takkatti walitti dhufe abbootii qabeenyaatiin sababoota oomishaa bifa mindaa bifa galii kiraa galii dhalaa fi bu'aa kan kana fakkaatan hundarratti wal bira dhufe jechuudha. Madaalliin isaa ni kaayamaa jechuudha. Haala kanaan the GDP is the sum of income owner what? Income owner of factor production in a firm of what? Wage. Kafaltii mindaa jechuudha. In the salary wage. Salary. Kafaltii mindaa kafaltii rentaalii ammaas fakkeenyaaf. Kanneen kun hundinuu maali?
haala biyyoollee isaa irratti madaalii isaatiin lafa kaa mindaa fi galiinis jechuudha. Yoo mindaan takka jiraate yoo galiin jiraate mindaan san jira. Kiraa manaa rental ka yennuun kun amma kiraa manaa jechuudha kun amma jechuudha. Inkaamiin kee kun kanarratti dhaabbataa jechuudha. Haala kanaan bu'aan ati argattu akkasumas hammaawwan biroo tokkoon isaanii gatii oomishaa kana hir'isuu deeggarsaa fi jijjiiramoota achi keessa jiran baasii fi bu'aa wal cinaa qabdee waliin madaaltaa jechuudha. Let's subdivide this and transfer payment. Achirra dhaabbattee waan kafaltus kafaltaa jechuudha. Haala kanaan wantoota sadeen ijoo kana as jalatti kaa'ee jechuudha. Gross domestic productiin kun jechuudha. Haaluma kanaan na hordofi. For a long market fakkeenyaaf jechuudha. Amma haalawwan gabaaf shalagii gabaa yookaan value and pricing isaanii area involved in the GDP calculation yeroo shalagamu jechuudha of GDP gross domestic product we have what national product measured in the actual market price jechuudha asirratti laawwanni ati sii galuu qabu gartee dubbii haala kanaan wanti kun maali madaalii kana keessa galee maaltaa bu'uura fudhachuun isaa gatii dhaabbataatiin jechuudha gatii dhaabbataatiin shalagameetii kan siif kaa'amu jechuudha wanni kun asirratti jechuudha. Kana booda gatii kanaan yoo shalaydee kaa'uu baafte jechuudha. Haala kanaan yoo isa kana ramaddee lafan keenya wanti kun wal si harkaadhaa addaan siin bahu jechuudha. Kanaaf gross domestic product jechuudha GDP and national product jechuudha. Isaan lamaan waliin madaaltee kaalkulee gootee lafa kaachuu qabda jechuudha asirratti. Haaluma kanaan jechuudha isaan kana hundaa'u jechuudha calculate in the constant prices by what taking base year. Amma magaalaa akkuma siin jenne sanitti baraan jechuun bu'uura isaa fudhachuudhaan gatii dhaabbataatiin waan san shalagamee kan kaa'amu jechuudha. Kana bara kana fayyadamne kana fayyadamne kanaafuu akka gaafa sanii waan kana godhuu qabnaa jetteeti shalaydee lafa kaattaa jechuudha. Yoo haala kanaan deemuu baatte waliif si hisaamni waliin siin dhufu jechuudha. Exchangein kee wal siin madaalu jechuudha asirratti. Haala kanaan adda baafadhu. Haala kanaan compare gootaa jechuudha. Kot na hordofi. Real gross national product account for what difference in the price level in the different country in the cases where inter-country in the comparison of gross national product are considered. Asirratti gaa kuni laalamuudha qabaa sirriidha. Gross national product kun jechuudha garaagarummaa sadarkaa gatii fi haala kafaltii kaawunti keenneessan jechuudha adda addaa keessatti jechuudha haalawwan wal bira qabnee yoo ilaallu jechuudha gross national product kun jechuudha biyyoota guddatanitti ilaalamuu keessatti jechuudha san keessatti ilaalama haala irra caalaa jechuudha sochiin isaa isa keessatti ilaalama haala guddaadhaan biyyoota guddatan yookaanis guddina irratti deemanii ol kaan jechuudha kana keessatti madaaliin isaa sirriitti kan ilaalamu. Ol ka'a yookaanis maal ta'a sochiin isaa ol ka'a gadi bu'a yookaan ol ka'a gad bu'a ol ka'a ammaas haala kanaan jechuudha yeroo tokko ol ka'a yeroo tokko gad bu'a waliin madaalu asirratti jechuudha. GDPin kun ammoo kana keessatti safartuu sadarkaa kanaan jechuudha guddina oomisha bal'inaan kan itti fufsiisu ta'uun madaalli guddaa harkatee as keessatti taa'aa jechuudha fakkeenyaaf oomishni biyya keessaa kun jechuudha murtoo isaa eeggatee oomisha biyya keessaa dhaabbateeti kan biyya alaattis madaalamuu danda'a. Isa biyya keessaa kana yoo hubattee isa kana murteessite kan biyya alaa sanii waliin wal madaalsiftee exchange illee ol godhuu dandeessaa jechuudha. Haala kanaan ofiisiin jaa wanti waan salphaadha yoo sirriitti hordoftee jechuudha. Haala kanaan eessa dhufne key challenge in macro economy. Key challenge in macro economy kana jechuudha. Or what? Yoo feenes isa amma agarree kana jechuudha. Isa kami K
key challenge in macro economy. Kana jechuun gamma wanni qulfiin amma isa kana challenge godhuu danda'u. Namuu waa challenge waan kanaani beeku. Challenge jechuun wantuma isa kanatti gufuu ta'u jechuudha. Wanta isa kana dhiibee yookaanis wanna kana qormaata isa kana mudatu jechuudha. Diinagdee kana mudatu keessaa inni ijoon laalleetti dabarraa na hordofii. Haala kanaan economic growth kana jechuun amma gaa economic growth hoggaa jennu economic growth is represent increase in the capacity of an economy to produce good and services dha. Kanuma wanni madaalamuunis kanuma asirratti wanni ati ilaaluu qabdu jechuudha. Kana jechuun guddinni diinagdee dandeettii diinagdee tokko meeshaalee fi tajaajiloota oomishuu san keessatti jechuudha. San keessa qabu yookaanis haala ittiin nama fayyadu faayidaa ati isarraa argatu san jechuudha bakka. Galiin isaa kan madaalamu olaanaanis sadarkaa jireenya olaanaa fi waan barbaachisaa jireenya gadhaanaa keessattis wanni barbaachisu maali tajaajila inni hawaasaa kennu irratti kan dhaabbatu jechuudha. Asirratti ilaaluu wanni ati qabdu hubadhu. Kanaaf kaappaasitiin isaa kanumaan madaalamaa jechuudha. Haala kanaan hordofi. Capacity isa keessaatiin economiin tokko in the what produce good and service oomisha ija keessaa oomishamuun haala inni itti guddinni isaa jechuudha. It is necessary haala inni gartee barbaachisummaa isaa saniin itti guddatu high income isaa yoo ol keessa higher living in jireenya tokko keessatti standardii inni qabuun jechuudha kan madaalamu. Higher GDP tokko higher yoo ta'e per capital translate better date health life expenditure and what greater educational opportunity biyya takka keessatti jechuudha. Isaan kanneen maali diinagdee waliigalaa kana irratti hundaa'uwwannummaan amma nuti dubbanne kun yeroo babal'atan haala kanaan jechuudha. Saffisni biyyi takka yookaanis ittiin guddattu jechuudha. Wantoota amma nuti dubbanne kana jechuudha kan guddina diinagdee takkaa kan murteessuu danda'u jechuudha. Kanaaf saffisaan diinagdeen takka guddachuu isaa wanni nuti beeknu wantoota amma nuti dubbanne kanarra dhaabbanneeti jechuudha. Biyyi takka social service yookaan tajaajila hawaasaa sirriitti gaa argachuu danda'uu qabdi jechuudha bakka kanneen jechuudha. Haala kanaan yoo biyyi takka ikoonomiin isiitii waa hundaanuu tajaajila social service gaa argatte haala kanaan milkoomsii kanaan beektaa jechuudha. GDP expand or what shrink over time depending in the overall economic environment. The rate which of the real GDP of the country increase. Your GDP can increase over a period of time. Yero jechuudha. Economic growth rate. Economy Kenyas bakkan warqate jechuudha. Asirra wanni ati hubachuu qabdu. Higher economic growth rate can be achieved by what? Increase in amount of factor of production in Mali, such as what? Labor, land, capital, and what? Their productivity is supported by institutional arrangements such as the adherence to the rule of law. What? Kana jechuun maali? Yeroo tokko wanni tokko jechuudha. Wanni amma fakkeenyaaf GDP biyya takkaa kan ittiin madaalamu jechuudha. Haala diinagdee waliigalaati jenne achirratti kan dhaabbatu saffisni isaatiis kanumaani jenne gabaan bu'a qabeessa ta'uun gahumsaan yoo kan hojjetu ta'e wanni achi keessa jiru ni dabala. Haalli achi keessa jiru yookaanis tajaajiloonni achi keessaa wanni ni barbaadu ni guutama. Kanaaf biyyoota guddachaa jiran keessatti jechuudha galiin dhugaan kan madaalamu wantoota salphaa miti. Sababoota isaatiin kan madaalamu biyyoota guddina irra jiranii fi guddatan keessattis walumaa galatti wanti inni ittiin laalamu sababoota amma nuti hin jenneen kanaa jechuudha. Haala kanaan laallaa jechuudha wantoota kan amma na hordofi haala kanaan jechuudha. In the protection of the prosperity right to
contractual right. Contractual right. Country in the government that what? Market can be work effectively, efficiently. Okay? Hala kana lalu dandeessu jechuudha. Effectively, inefficiently. Dinagdee raawwii dinagdee gatii galii yookaan baay'isanii wajjin oomisha sanii wajjin kan wal madaalu jechuudha. Hammi baasisanii fi hammi galii isaan jechuun waliin wal cinaa qabamee kan ilaalamu ta'e jechuudha. Principal economy grows the measure what economic performance in term of value of income expenditure output. Madaalin kee baasuma keetii fi galii keetii fi outputii khalaalamu jechuudha. Isaan hanga kana measuring real income. Real income inga asirratti in developing country biyyoota guddachaa jiran keessatti jechuudha is not simple. Salphaa miti jechuudha kun. We may think this is because developing country biyyoota guddachaa jiran keessatti jechuudha real income in generally what understand compared kan wal cinaa qabamuun developed country biyyoota guddatanii wajjin kan wal cinaa qabamee ilaalamu jechuudha. Kana haala kamiin ilaallaa waliin ilaallaa ammaas irratti. Haala kanaan barnoota keenya kaarraa kanumaan xumurraa yeroo biraa kan biraas qabannee isinii paartisarii qabannee isiniif dhiyaannaa. Kan irraa kanumaan raawwataa warreen maatii Abdurrii Teach miidiyaatiif haaraa taatan like, share, subscribe in ammas sakantii takka isinittiin fudhattu subscribe gootanii Abdurrii Teach miidiyaa yoo jabeessitan guyyaa miti sa'a sa'atti barnoota barbaachisu hunda isin biraan akka ga'u waada isiniif galee jira. Abdurriin jajjabeessaa chaanaala barnootaatti chaanaala oromootii chaanaala kana guddifadhaa chaanaala keessanii nagaan naa jiraadhaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa.